Ayyee hojii ajaa'ibaa hojii namatti toluu fi yeroo dheeraa eegaa ture Andu'aalam artistii jabaadha. Aartii Oromoof illee nama utubaa guddaa ta'uu danda'udha. Hojii babbareedaa hawaasni keenya kan beekus hin jira. Gara fuulduraatti immoo albama miidhagaa sadarkaa aartii Oromoo illee hanga tokko ol guddisa jedhee eegu qabatee dhufa jedhee waan hin yaaduuf uummanni keenya haala gaariidhaan abdiidhaan hawwiidhaan akka eeggattan abdiin qaba. Asuma yuutuubii isaa Andu'aalam Gosaa ka jedhu sabiskiraayib gootanii laayik gootanii sheer gootanii wal biraan geessanii artist Andu'aalam Gosaa akka jajjabeessitan abdiin qaba. Ulfaadha. Ashama akkam jirtu dhangaa bareedaa qabatneeti dhuwaajaa jirra. Andu'aalam Gosaa albamii isaa guutuu isaa xumuree jira. Haala bareedaa sagalee baay'ee mi'aawaa dhaamsa fi riitimii standardi isaa eeggateen albamii afaan Oromoo haala hedduun itti qophaa'amee dhufaa jira. Andu'aalam aartii Oromoo keessatti isinuu beektu ga'ee inni qabu. Yeroo muraasa booda karaa yuutuubii isaatiin argattu sabiskiraayib gochaa eegaa. Galatoomaa. Ashama akkam jirtu. Weellisaan baay'ee jaalattan, baay'ee kabajjan akkasuma immoo bakka guddaatti eegdan Andu'aalam Gosaa albama ajaa'ibaa kan gurra hunduma keenyaatiif tolu miidhaguu isiniif qabate yeroo dhiyootti as ba'uuf jedha. Isa dura immoo kilipii mata dureen isaa bilillee jedhu qabatee dhufaa waan jiruuf hojiiwwan isaa kana eessaan arganna warri jettan yuutuuba mataa isaa Andu'aalam Gosaa ka jedhu laayik sheer sabiskiraayib gochuun eeggadhaan dhaamsa kootii. Galatooma. Weellisaa beekamaa fi jaallatamaa Andu'aalam Gosaa weellistoota Oromoo jiran keessaa naman jaalladhuu fi kabaju keessaa tokko ta'uu osoo jiru yeroo dhiyootti albeema babbareedaa aartii Oromoo ol kaasaa sadarkaa inni barbaachisuun gaa jedhamee yaadamu qabatee dhufa. Asumaan chaayinaalii isaa yookiin yuutuubii isaa sabiskiraayib gochuun jajjabeessuun sheer laayik gochuun akka jajjabeessitan akka bira dhaabbattan isiniin jennaa. Galatooma.